Wanni hundi harka ABO irra galu jirti. ABO yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa guutuu magaalaa xixiqqoo tana dhiisii gara gurguddootti tarkaanfattee jirti fakkaatti. Humni ABO yeroo ammaa kana gartee dhugaa dubbachuu fi babal'inaan iddoo mul'ataa jira. Maaliif yoo jettan wanni kun sababa gartee biyya teenya keessatti hanqinni dalagaa fi hojii dhabdootii gartee hojii dhabeeyyiin baay'inaan naannoo Oromiyaa keessatti argama. Hojii dhabeeyyiin kunii fi akkasuma kan dalagatee kan barumsa seenee waan dalagatu hin qabne waan baratuun hin qabne falli isaa waan ta'u yoo dhabe biyyaa bahee kafaa'uluu dadhabees waan ta'u yoo dhabe falli biraa hin jiru asuma deebi'ee gara waraanaatti deebi'a. Kun poolisii Oromiyaa ta'a kun poolisii federaalaatti dabalamaa akkasuma kun ammoo ABO'tti dabalamaa akkasumatti akkasirraa kan ka'e yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo babal'inaan daangaa adda addaa keessatti mul'ataa akka jirutu dhagahamutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tanaa gartee mootummaa dhiisii waraana fannoo guyyaa dheengaddaa gartee godina gartee Wallaggaa naannoo wanni seeneetiin gartee uummata keenya rukutee ture akkasuma uummata keenya irratti tarkaanfii fudhataa turte uummanni fannoo naftanyaa ofiin jette tun achirrattis humni ABO gartee yeroo ammaa kana haaloo isaa baataatii jira. Waraana gartee naftanyaa fannoo ofiin jettee ofii hamtu san hunda naannoo Oromiyaa asiinsisuu dhiisiitii nama keenyaa ajjeesuudhaaf akka haaloo baafatu jirtutti dhagahamu jira. Waan san bal'innaanii waan babal'attee guddattee irree godhattee tokkummaadhaan sochiin isii gaachanummaadhaan socho'aa waan jirtuu fi mootummaa dhiisiitii uummata gartee saba keenya cunqursaa jiru irratti illee tarkaanfii akka fudhataa jirtutu dhagahamu jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa humna ABO tanaaf bira dhaabbachuun keenyas dirqama isiniin jaa. Yeroo ammaa kana wanni Itoophiyaa keessatti hojii dhabdootii gartee ilmi namaa hundi dalagaa dhabeetiin akkana taa'u jiru sababa dalagaa dhabee fi sababa waan baratuun dhabee fi sababa waan daldalatee wartee waan ofiin bulchuu dhabee fi waraanatti gara waraanatti socho'anii humna godhatanii ammaan tanaa gara humna saniitti deebi'anii ABO akkasii guddisanii ABO wajjin ammaan tana tarkaanfachuu jiran. Waan biraa dhiisii humni mootummaa keessa jiru iyyuu gisee ammaa kana tokkoon isaanii keessaa bahanii gara ABO akka deebi'an jiranitu dhagahamutti jira. Isaan kana jechuun dhugaa dubbachuu fi uummati gartee waraana bilisummaa Oromoo ammaan tanaa gartee babal'inaan naannoo Oromiyaa keessa deemee gartee daangaa ilaa daangaatti Oromiyaa bahaadiyaa keessatti akka argamatti jiru dhagahameeti jira. Isaan kana irra dabree gartee naannoo karaa adda addaa irraa mootummaan kun magaalaa keessa dabreetiin magaalaa biraa dhaquudhaaf yookaan namni seeraa tokko yookaan namni paartiin tokko yookaan shariyaa waan biraa dhiisii shakkii takka keessa galanii deemuu isaan biratti ulfaataa ta'eeti jira. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa guyyaa dheengaddaa hatta Wallagga keessatti wallaahatii akka turan hedduu gara mootummaatiin miidhamni hedduu gara uummata irraa akka dhageenyetti miidhamni hedduu irra akka gahee jirutu dhagahamutti jira. ABO gartee humna jabeeffatee ammaan tana gartee jabinnaan gaachanaan uummata keenya bira dhaabbataa akka jiraatu abdii qabnaa isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa oduu biraa qabnee isinii dhiyaannuuf nu waliin turaa isiniin jennaa. Paarlaamaan Somaaliyaa waliigaltee biyyattiin Turkii waliin taasiftee raggaasise. Aangawaan biyyattii waliigalticha seena qabeessaa jedhaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan Turkiin humna galaanaa Somaaliyaa leenjifti. Qarqara galaana biyyattiis tiksiti. Waliigalteen kun adeemsa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf deemtu dhorkuu kan kaayyeeffate ta'uu malaa jedhu xiinxaltoonni. Qabiyyee waliigaltee kanaa Eeliyaas Mulgeetaa dabalee nutti hima. Waliigalteen Somaaliyaan Turkii waliin mallatteessite torban lama dura ture. Har'ammoo paarlaamaan biyyattii raggaaseera. Qabiyyeen waliigaltee biyyoota lamaanii garuu ifan taane. Haa ta'u malee akkaataa waliigaltee kanaan Turkiin humna galaanaa Somaaliyaa cimsuu fi qarqara galaanaa biyyattii eeguuf waliigalaniiru. Durumaa biyyoonni lamaan waliigaltee kanarra kan ga'an erga Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand waliin ulaa galaanatti ishee baasu argachuuf mallatteessitee boodadha. Waliigalteen Itoophiyaa kun Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu muddama jabaa uumeera. Itoophiyaan Somaaliyaa hubuuf akka yaada hin qabne ibsitus Somaaliyaan garuu akka labsii waraanaati jechuun himatte. Sababni isaas Somaaliyaan Somaalilaandiin akka naannoo ishee tokkotti ilaalti.
Somaalilaand immoo akka biyyaatti of labsitus beekamtii idil addunyaa garuu hin qabdu. Waliigalteen Somaaliyaa fi Turkii gidduu waliigalame waggaa 10 kan turudha. Akkaataa waliigaltee kanaan Turkiin humna galaanaa Somaaliyaa leenjistee hidhachiisti. Qarqara galaanaa Somaaliyaa eeguufis humna galaanaa ofii akka bobbaaftu ibsameera. BBC'n afaan Somaalee gabaasa argateen immoo dooniiwwan waraanaa Turkii gara qarqara galaanaa Somaaliyaa ni bobba'u. Waliigaltichi sodaa shororkeessummaa kamiyyuu kan balleessu, qonna qurxummii seeraan ala kan hambisu, faalama keemikaalaa galaanarraa kan hir'isudha jedhameera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamza Abdii yeroo kaabineen ministeerota Somaaliyaa labsii kana raggaasetti kun biyyattiif guyyaa seena qabeessadha jechuun ibsanii turan. Dabaluunis weerara yookaan dhiibbaa alaa kamiyyuu galaana Somaaliyaatti dhufu kan hambisudha jedhan akka gabaasa AP'tti. BBC'n afaan Somaalee maddeen irraa akka odeeffatetti ammoo waliigalteen har'a paarlaamaatti raggee paarlaamaattis ta'e mana maree ministeerotaaf qabiyyeen isaa bal'inaan hin dhiyaanne. Waliigaltichi miseensota mana maree biyyattii keessaa deeggarsa argateera. Bara 2012 eegalee qarqarri galaanaa Somaaliyaa gamtaa Awurooppaan eegamaa jira. Waliigalteen Turkii waliin waliigalame humni dabalataa gara naannichaa akka seenu ni eeyyama jechuudha. Turkiin durumaa Somaaliyaa keessatti buufata waraanaa akka isheen qabdu ni beekama. Gara roobaleetti dabarseera. Baalliin dabarfamuu dura jiloonni garaagaraa adeemsifamaa turan. Abbaan Gadaa Jaarsoo Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoorraati baallee kan fudhatan. Pireezidantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee keessummoonni kaanis Aardaa Jilaa mi'ee bokkootti irraa argamaniiru. Abbaa Gadaa Uraagaa kan ta'an Jaarsoo Dhugoo har'a baallee fudhadhe gammadeera jechuun battaluma aangoo fudhatanii gara galmaa guudeeman BBC'tti himaniiru. Waayilli keenya qophii kanarratti argame amansiisaa ifaa Abbaa Gadaa Jaarsoo Dhugoo dubbiseera. Gadaan doorii keessa ture, raaba kuusa keessa ture, doorii keessa ture, raaba ta'ee, doorii ta'ee, adda gadaa ta'ee. Akkana ture amma baallii adda gadaa fudhadhe. Gadaa roobalee adda itti seenee gammadeera uummatti Oromoo gammadaa jiraadhaadha. Mee gadaa roobalee irraa maal eegname akka uummata Oromootti akka Gujiittis? Gadaan roobalee gadaa quufaati, gadaan roobalee jireenyaa, gadaan roobalee nagaa, gadaan roobalee hamisaati, hamirgaati, haquufaati, hajiruuti, waraanni hin jiru, dhukkubi hin jiru, gadaa milkiiti, roobaleen quufa. Gadaan kuni haa uummata Oromoo, haa addunyaati, gadaa nama tokkooti moti, gadaa sabaa fi sab-lammootaati, gadaa quufaati, gadaa jiruuti, gadaani bulchiisaa, gadaa nagayaata roobalee, anama gadi hundi qaadheen miidhe kuwaa guddaa hidheen miidhe, gadaa roobalee haifi nama qabatu, saba kamiyyuu haifi qabatu. Akka sirna gadaa Gujiin abbootiin gadaa sadiitu jira. Isaanis kan uraagaa, kan hokkuu fi kan maattiidha. Isaan keessaan hangafaa kan uraagaati. Isaanis Jaarsoo Dhugoodha. Abbaa Gadaa Gujii kan hokkuu kan ta'an Gannaalee Agaas amansiisaan dubbiseera. Baalli gadaa roobalee hadha karaa nagaa qabuun, karaa dhugumatti sirni gadaa beekamuun, karaa dimokiraasii jennee faarsinuun qabatamatti hadha aangoo fudhadhee jira. Gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Tariiti ijoolleen koo na bira jiran kun kennaa waaqaati. Ijoolleen dhalfatanii hundi jiruu isaanii keessa, dhaloota isaanii keessa waa addaa qabu. Gahee ijoolleen biyya keessa ijoolleen lamaan qaban kun guddaa. Kanaaf gammachuu guddaa qaba. Gadaan har'a isin fudhattan kun gadaa maalii jedhama? Abbaa Gadaa kamiiti isin? Gadaan keenya gadaa roobaleeti. Gadaa roobalee keessaa ani gadaa hokkuuti. Kan irraa fudhanne gadaa harmuufaati. Gadaan roobalee tuni baalli shanan Gujii keessaa gadaa adda taatu. Keessumattuu dhimma nagayaa irratti gadaa roobalee keessa nageenyi hin boora'u, quufa malee, dhukkubi hin jiru, nagaa malee, beelli hin jiru, hongeen hin jiru, rooba malee, margi jiidha, lagi badeen deebi'a, dammi hin deebi'a, wanti hin jirre hin jiru jechuudha gadaa roobalee keessa. Gadaan roobalee kun Gujii qofaaf hin fayyadu. Gadaa Oromoo hundaaf uummata Itoophiyaatii fi Afrikaallee fayyadadhee yaada. Keessumattuu gadaa shanan Gujiin qabu keessa gadaan roobalee adda. Dhageettii abbootii keenyarraa dhaga'aa dhufneen gadaan roobalee kennaa addaa qaba. Gadaan roobalee Oromoo hundi gurra ergisee fi nageenyi akka bu'u, rakkoon nageenyaa har'a godinaalee garaagaraa keessa jiran nageenyi akka dhaabbatu, tokkummaan Oromoo akka milkanaa'u abdii guddaa qaba. Waaqni nu nageessee jennaan. Dhumarratti Abbaa Gadaa Gujii ta'uun har'a baallee kan fudhatan Abbaa Gadaa Jaarsoo Dhugoo nu eebbisaniiru.
Ihee nagaa ititi jiraadhaa horaa gadaa tana quufi gadaa tana hori gadaa tana jiraadhaa gadaa tana gadaa rooba quufaatii haji.